Piimar Liigii Ingiliiz torbee 24ffaan har'a kan gogamu yommuu ta'u, sa'aatii 12 irratti taphi 3 kan gogamu yommuu ta'u, gareen Daani'el Faakaqaan leenji'u Leeds United garee Michael Arteetaa Arsenaaliin kan morkatu akka inni ta'u, maaree Leeds United yeroo dhiyoohaas tapha agarsiisaa jiruun xiyyeeffannoo kilaboota baay'ee akka inni ta'aa jiru. Arsenaal immoo torbee darbee dirree isaa irratti Manchester Unitediin kan injifatame yommuu ta'u, Champions League irratti garuu tapha 8 keessaa 8 moo'uudhaan gara marsaa isa itti aanutti darbeera. Maaree kanuma wal fakkaatuun Wolvesii fi Bournemouth sa'aatii 12 irratti kan qaban yommuu ta'u, Brighton Hove Albion Everton wajjin akkasuma sa'aatii 12 irratti akka inni qabu. Tapha biraan immoo sa'aatii 2:30 irratti leenjisaa haaraadhaan tapha gaarii kan agarsiisaa jiru Cheelsiin dirree isaa irratti West Hamiin kan morkatu akka inni ta'u. Itti aansee tapha bareedaa fi tapha guyyaa kana bareedaa kan ta'e Liverpoolii fi Newcastle sa'aatii 5 irratti akka isaan gogan. Maaree akkuma beekamu Liverpool, Chelsea fi Manchester United Champions Leagueif kan taphachaa jiran yommuu ta'u, tapha torbee kana akkamittiin ilaaltu yaada keessan koomantii irra akka laayik, sheer, fooloo, koppii liink gochuu hin dagatina isinin jaalladha.